Namummaan Dr. Abiyyi isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru an ummata kiyyaaf qaalii beetta akkas jedhee nama by the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadha san garuu immoo mootummaan Dr. Abiyyi na bituu hin danda'u okay yookaan opidiyoo dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin acaalu yoo keessi acaalu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa acaalu tol jedhe no akkamit tol jedha warri biltsiginnaani gadi baanii acaalu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan har'as borus warra mootummaa biyya bulchuu miti bar warra mormutti illee qeequudha duubatti naman deebine an bilisoomeen jenne bilisoomne miti hin jedhe kanaan duras intervii dajanee faana haasofne irratti dubbadheera mooneerra eenyuun TPLFin mooneerra amantus amanuu baattus Dr. Abiyyi Ahmad gaaffii Oromoon deebisne waan tokko saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko inni Oromoo miti waan biraati Daawud Ibsaan jaal Daawud Ibsaan bara hooggansasaa addi bilisummaa ummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko Balaa Zallaqaan Oromoodha jenneen nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna isa Oromoo keessaa ba'e inni gadi ba'ee an Oromoo miti yoo jedhe okay namnumti wikinasii guyyoo waaree irratti arge inni Oromoo miti namni jedhu sun inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa DNA isa kam sartifikeetii isa kam fuuldura nu qabeetu inni Oromoo ta'a walumaa galatti wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beetta oloodhaan miti ulfitti wareegameeti daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti waan an gammachuu qabu sitti fakkaata waan amma ta'aa jiru kana Oromoon du'aa jira inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture amma dhageettiin qabu beetta siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan akkasii aha Dr. Abiyyi sirrii dhaareen jedheen nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate warri dhumeen nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beetta namni kamuu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo akka inni aangoo irra turres kan gochuu danda'u Oromoo amma walumaa galatti maal akka ta'e beetta akka Dr. Abiyyi waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa'aa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti an kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti namumaa miti ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo